Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen eegalee arra guyyaa 1566 waggaa 4 fi ji'a 3 fi guyyaa 16 waraanni Raashiyaa fi Yuukireen tokko jechuudhaan ka jalqabe gurraandhala 24 bara 2022 akka warra faranjiititti yeroo ta'u ka'umsi waraana kanaa ammoo bara 2014 keessa jalqaba Kiriimiyaan gara Awurooppaadhaa cituudhaaf murteeffachuu hordofee masaraan Kiriimiin gara Awurooppaa cituun hin ta'u ati qaama kiyya jechuudhaan pirezidaantiin Vladimir Ovich Putin humnaan Kiriimiyaa if jalatti dhuunfachuurraa ka'ee waldhabbiin takka jechuudhaan ka uumamuu eegalte yeroo ta'u osuman turin ammoo bara 2021 keessa Yuukireen gaafii naatoodhatti dabalamuudhaa dhiyeessite. Naatoo jechuun ammoo gamtaa waraanaa guddicha addunyaa kanaa yeroo ta'u gamtaa waraanaa guddicha addunyaa kanaa kun ammoo nageenyaa fi sodaa guddicha Raashiyaan qabdu yeroo ta'u gamtaan waraanaa Atilaantikii kaabaa kun ammoo yoo dhufee masaraa Kaayiv keessa ka qubatu taate masaraa Kiriimiiniif yaaddoo olaanaadha. Kana ifirraa ittisuudhaaf jecha ammoo Raashiyaan kallattiidhaan gurraandhala bara 2022 Yuukireen irratti waraana kalabsite yeroo ta'u labsii waraanaa kanaanis ammoo humni lafoo, humni galaanaatii fi humni qilleensa Raashiyaadhaa kallattiidhaan dhukaasa guutumaan guututti Yuukireen irratti bane. Yuukireen ammoo humna kana akka ofirraa ittistuuf halkan walakkaa ka'uudhaan pirezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskiy lammiiwwan isaaniitii yaamicha dhiyeessuudhaan waraana Raashiyaa dura gamtaan dhaabbadhaa jeen. Kana qofatti hin dhaabbanne waraanichi hangarraa itti fufee deemaati jira. Waraana kanaanis ammoo haga aduu guyyaarraan tanaatitti gama Raashiyaadhaati akka dhaabbanni tikaa UKdhaa jedhutti fi akka The Economist jedhutti namni 300 hanga 500 lubbuu isaanii dhabanii ka jiran yeroo ta'u namni 700 hanga 800 madaaniiti jiran. Gama warra Yuukireenii ammoo nam 100 hanga 140 du'anii ka jiran yeroo ta'u namoonni 500 hanga 600 ta'an ammoo madaanii jiraachuudha ragaan London irraa ba'e agarsiisa. Yuukireen ammoo masaraan Kiriimiliin isin dho'isiti malee waraanni Raashiyaadhaa hin hafne miiliyoona takka tuqaa 3 oliitu lubbuu isaa dhabee jira. Yeroo taatu waraani isiidhaa ammoo iccitii dho'ifachuudhaan nama 55 qofaatu narraa du'ee jira jechuudhaan ibsiteeti jirti. Kanas haa ta'u san waraanni Raashiyaa fi Yuukireen ammallee deemaa ka jiru yeroo ta'u mariin araaraa jaarsummaa Ameerikaatiin itti deemamaa jiru haga ammaan tanaatitti deemsarra jira malee waraana kana karaa nagaatiin guduunfuu hin dandeenye. Egaan hordoftoota keenya turtii gabaabaa isinii wajjin waraana Raashiyaa fi Yuukireen irratti taasisaa jira. Kanumaan raawwadheetiin jira. Yeroo gaarii qabaadhaa.